Shambaro dikdi da joli shekangat gaba gutum bekani ot gaba gutum bekani lubun irabili kay joli shekangat lubun irabili ot gaba gutum bekani gaba gutum bekani gaba gutum bekani naftu marge mal gode joli shekangat yodame kore maleo yodame kore male namni kabna mal gode joli shekangat saba kabna mal gode renge ti olif tole male ti olif gale male garana da bureda Motasida besas bata kana chigore kanisas gore gargar fajane kenya malata jedime dabalime yarana da bureda Motasida besas bata kana chigore kanisas gore gargar fajane kenya malata jedime dabalime Malin mitanin tatu ya joli shekanga sanyi balle suf male sanyi balle suf male sobdu lamin tatu ya joli shekanga kutu lamin tatu titifa ke suf male Gursumani timiti ya joli shekanga takatir ka chuf male takatir ka chuf male alagam firamiti ya joli shekanga talagam firamiti takabu buluf male ti wajimbu buluf male kai Akkam jirtu nagaadhaa hundi keessanii kabajamtoota hordoftoota Facebookii har'a baay'een ofii gootii waan dubbadhu dokumentii kanaan dura tureerraa waa isin agarsiisee achirratti mee namni kun maanni wanti deemaa jiru kun maaloodha garamirra deemaa jira gara moofamaa jira isa jedhu kana sammuu namummaatiin duula walirratti banuu otoo hin taane wanta hin taane waliin jechuu otoo hin taane sammuu namummaatiin yeroon itti dhaabbannee yaaduu qabnu ammadha. Kanaaf immoo an akka kiyyatti mootummaa kamiin fuuldura iyyuu nan dhaabbadha nama dhuunfaa tokko miniiti. Kanaaf dhaamsan deemuu barbaadeef gara dudduubaatti hin bartu. Mee wanta ta'ee darbeeraa namni kaleessa hin beeku taanaan har'a hin yaadatu borillee hin beeku. Kanaaf wanta ta'ee darbeeraa wanta waasin dhaggeeffachiisee darbuu barbaada. Mee caqasaa. Garagalchaatiin fixaa baate kanneen akka Nadii Gammadaa karaa sadiin dhabne kan akka Gishuu Jaarraa alaabaa tana osoo qabatee deemu isaan harka isaaniitiin wareegame. Kanaaf alaabaa gadaa kana kan kawaa'oon kallachoo Oromummaa qabateetiin deemu kan Oromummaa ibsuu fi Oromummaa guutuu kan Oromoo ajjeesu duun taane kan diina ajjeesu. Kan saba isaa keessatti dhageetti saba isaa keessatti ammoo jaalala uumu jechuudha. Kan dhibii ammoo obbo Jawaar Mohammad yeroo dheeraatii fi miidiyaa irratti ammoo diina jalaa si fuulee Abashaa jala osoo fiiddu Abashaan si darbanii jeenyaan Oromoon ofitti si qaqqafiyyaa. Yommuu Abashaa jala fiiddu sani ijoollee Oromoo interview si godhuuf si yaamtu didaatiin turte isaatiin malee yaadi. Didaatiin turte jechuudha. Warri isaati gaafii takkattiidhaan darbanii lafaan si dhahanne. Oromoon saba hiyya jetteeti ol fuuteetiin bakka kana irraa si keettee ofuma akka foon harree gangalattee irraa lafa dhawu jirtaa jechuudha. Kun ammoo salphina guddaadha. Beekaatiin barreessite beekumsi kan kee kana ta'e sansituu ofitti beeka. Hagamaga beeytullee beekumsa kan keellee of madaaluu qabdaa injisiin jea. Itti aansuudhaan kallacha Oromummaa Oromiyaa miseensi isaa miseensa
OMN harka dhibba keessaa 80 adeemsisu jechuudha. Ati OMN san irratti akka waan beekumsa yookaan waan tokko kallacha walabummaa Oromiyaa ti gootu hanga kan keetitti irraa cuftee turte jechuudha. Kallacha walabummaa Oromiyaa olola intervuu na godhaa waan kanatti gaafa amannu kallacha walabummaa Oromiyaa dalagaadha. Dalagaan ni murte ergaa shanii irraa taate leencoon irraa taate gara fuutetti abashaa irraa taate osoo deebistee gaariidha natti fakkaata. Waan ummata addaan kutu kana gadi fiduun sirraan eegamu. Itti aansee tanaan durallee maanoo guddaa gaadhaan jiru. Fataa qabdi obsanii rasii darban. Ilmaan Oromoo tan kiristaanaa baay'ee sitti rifatanii turan. Yaa dhageessaniitu namootni tokko beekaa jeeqaa jiru. Kan isaaniirraa waa tokko dubbachuun barbaadu. Gabaabaatti Jawaar Mohaammed maal akka ta'e maal akka fakkaatu dubbateera namichi kun yeroo sanatti. Dhageessaniitu isinis. Erga Jawaar Mohaammed namicha inni dubbate kana ta'e parsantii 80 Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kan tochoosu kaa'oodha ta'e Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin kan Oromoo miti jechuudha. Maaliif kan keenya malee parsantii 80 nutu hoggansa isaa waan hundumaa buusii isaa keessa jira waan ta'eef siinuu achiisi darbuu dandeenya. Of eeggadhu waa'ee dhimma kabiraa dubbadhu malee dhimma keenya akkan dubbanne jedhanii. Dhagaa otuu nutu har'a jedhe ta'e amma danda'aniin abiddaaf cidii walitti nama godhaniiru. Eenyummaa Jawaar Mohaammed kanumarraa xiinxaluu dandeessu. Inni lammaffaa inni itti qabxii mataa kootii godhadhee itti isin dabarsuuf deemu dhaamsa Jawaar Mohaammed ilmaan Oromootiif dhaamee ture xiqqoodhaa isin dhaggeeffachiisee isinitti deebi'e. Jeesee uummata keenya miidhuun madeessina uummata Oromoo hin ajjeesina yoo dandeessan uummata Oromoo bira dhaabbadha. Yoo dadhabdan diina wajjin dhaabattanii uummata keenya miidhuun hafuudha qaba. Keessattuu hogganoota ofiijootiif ergaan barbaachisaan namni keenya dabarsuu qabu. Amma dura kanama arrabsee kanama ajjeesee wayyaanee wajjin daasii dhiitaa ture as dhufee akkuma Oromoo kaanitti gaafa wayyaaneen irraa fixattee akka maastikaa gad darbitu dhufee asin nummaxxanee akkuma qabsaa'aa kaanitti asaayilamii gaafatee jiraata. Let me be very, very clear. Amma booda bulchaa waradaa haa taatu, bulchaa godinaa haa taatu, bulchaa Oromiyaadhaa haa taatu, poolisii Oromiyaadhaa haa taatu, abbaa fedhe maan taane. Wayyaanee wajjin ta'ee uummata keenya ajjeesee, uummata keenya madeessee, akka nama nagaa qabuutitti dhufee gaafa isaan itti ka'an akka qabsaa'ota Oromoo akka namoota isaan miidhaniititti Kaanaadaatti asaayilamii argadhaan, Awurooppaatti asaayilamii argadhaan, Ameerikaatti asaayilamii argadhaan hin yaadamu. Kanammoo dhaadannoodhaan hin goonu. If everybody thought this is an implicit threat, they are wrong. Akka mataa kiyyaatti, I will make it my life mission. Abbaan fedhe kanama keenya miidhe, kanama keenya ajjeese liistii qabna by the way. Qabalee hunda keessatti milishaan kun, bulchaan kun, kaabineen kun, poolisiin kun nama keenya akka miidhaa jiru doozeedha qabna jechuudha. Kanaaf gaafa as dhume isin immoo kun ilma wasiila kiyyaati, kun obboleessa kiyya, kun gosa kiyya, kun kaleessa waan kana naa oole yoo jettan isinillee saaxila baafna uummata keessatti. Namni sunillee yoo danda'ame seeraan akka asitti hidhamu yoo dadhabame gurri isaa qabamee wayyaanitti akka deeffamu goona. Kanamuu itti hima. Dhageessaniittu
namticha wayyaanne wajjin hojjetee gaafa akka mastikaa alanfatamee wayyaanneen tuftu nutti dhufee dabalamee asaayilamii gaafatee akka baqataa Oromootti dabalameen wajjin jiraadhaan tasuma gonkumaa hin danda'amu jedhe. Har'a maaltu godhamaara? Maaltu hojjetamaa jira? Garam deemamaa jira? Fira kootii, obboleessa kootii, maatii kootii hin jettu yoo taatan isiniin illee miidiyaadhaan ifa isin goona jedhe. Junaddinoo Daggalaa dhufe? Qabsootaa dhufe? Akkamiin nama amannanu? Akkamiin nama kana duukaa deemuu dandeenya? Mootummoonni diktaataraa uummata fuulduratti ba'anii wanta gochuu hin dandeenye hin mammaakuu hin godhu hin haasa'u. Kana goonaa sana goonaa kana goonaa sana goonaa amma filamanitti amma isteeppii tokko lafa jiran irraa ol ka'anitti. Eega lafa jiran sanaa ol ka'anii dhageettii argatanii booda moo uummatuma dhageettii kenneef sanatu hacuucu cuunfanii qabuu barbaadu. Mucaan namaa horiidha kan inni ittiin adda ba'e wanta jedhe godhuudhaan. Dhugaarratti waan yaade hojjechuudhaan. Har'a ilmaanni Oromoo kan iseen ittiin kutaa kutaadhaan wal qoodaa jirtu, kan iseen ittiin wal cicattee walirraa fagaachaa jirtu, tokkummaan Oromoo kan inni ittiin badaa jiru erga gaafa Junaddiin Saadoo fiddanii of keessa keessaniiti. Har'a Oromoon Facebook irraa Junaddiiniif dhiifama gooneera jedhee kutaan tokko iyyeef, kutaan tokko waceef, uummanni Oromoo inni biyyatti miidhamaa ture ilmaansaa jalaa duutee har'a rakkataa jiru. Barumsarraa hafee har'a qansiraa namaa zabanyaa namaa ta'aa jiru. Dhimma Junaddiiniif hin gaafatamne. Kana miidiyaan keenya. Kana mangistii isin jettan obbo Jawaar keenyas. Ilaalchinni ilmaan Oromootiif qabu amma tokko hin taanetti tokkummaa ilmaan Oromoo keessa seenee ilmaan Oromootiif qixxee hin boo'u yoo ta'e diktaatarummaa mootummaa Itoophiyaa itti jiruun ala miti. Nama tokko immoo kanatti madaaltu erga inni biyya bishee erga inni biyya bitee otuu hin taane xinnoodhuma hojjetaa jiru sanaan kanatti madaaltuun boroo gara guddaatti gaafa deemu maaltu dhufa? Har'a miidiyaa xinnoo kana hoogganamteef bor gaafa biyya bishuun dhufu ummata miliyoona 40 ol hoogganuun dhufu ummata miliyoona 40 ol keessa seenamu maaltu ta'a? Maaltu uumamaa? Garamitti deema? Dhiifamayyuu godhaafi dhimma Oromoo ilaallatu dhimma Oromoon itti gubamee dhiitamee reebamee mirga biyyummaa isaatii dhabee maatii isaarraa adda ba'ee ittiin jiraatu maree keessa illee fiddanii gashitan dubbanneera. Namticha kaleessa Oromoo balaaleffatee diinaa wajjiniin hojjetee ilmaan Oromoo hidhee reebee ajjeesisee diinaan biyya ari'amee ba'etu har'a fiddanii dhimma Oromoo akka inni hojjetuuf keessa geessu. Kanaa beektota jechuun. Kanaa piroofeesara injiinara walitti qabuun. Hin dubbannu jenne malee waa baay'ee keessa keenya jira. Waa baay'ee. Tokkummaa wayyeennee callisnee boora'u malee immoo hin calalu'amu. Boora'uu qaba wanti hundumtu. Diktaatarummaan baduu qaba. Namni tokko mataa isaatiin deemee waa murteessuu itti gaafatamummaa waan tokko qobaasaa baatee deemu. Maaliif mormina ree mootummaa Itoophiyaati? Wayyaannee maaliif mormina? Uummanni Oromoo amma iyyaaru kun uko dirqama Oromiyaatti nu kutaa baasaan jenne bari. Mirgi keenya kabajamu keenya irratti hojjennee haa bullu. Nus saba kaane hojii wal qixxee taanuudha ni jalqaba. Ameerikaa keessa teessanii immoo maal hojjetaa jirtu si? Maaltu godhamaa? Jawaar uummata Oromoo miliyoona 45 akkamitti bakka bu'uu danda'a? Bu'uu hin danda'u. Hojiidhaan waan hojjetuun argisiisuu hin danda'a. Garuu bakka bu'ee uummata Oromootiif waa murteessee namticha kana gola Oromoo keessa fidee kaa'uu hin qabu. Diina keenya gaafa Oromoon bilisoomte namticha kana
yoo fedhii qabaatee biyyatti deebi'ee uummata fuulduratti seera fuuldura dhaabuudha. Waa'een Juunaddiin Saadoo onnee isa rukutee isin rifachiisee quuqamtanii fi dhiifama gootanii feesbuukiidhaanii mooraa Oromootti deebistan. Dhimma Oromootti laattan. Mucaan garuu limmee summii gaafa waraantaniin arra itti qoostu teessanii. Bari Yazoo mucaa Wallaggaa miti. Warri Wallaggaa hojii walitti qabsiistan. Oromummaadhaan bira dhaabbatanii malee. Yazoo seenaa isaa qoradhaa mucaa Shawaati. Saaliyaa Saamii gaafadhaa waa'ee seenaa Yazoo. Warri Yazoo eenyutu filee qeerroo maalii hooggane jettanii nuun dhiisaa. Saaliyaa Saamii bilbilaa gaafadhaame. Isinii deebisti. Waa'ee isaa. Kan himatame Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidha. Kan deebisu immoo jala buutota ajjaakaarota saroota. Warra Oromoo nyaatu, warra Oromoo dhiiga isaa dhuguu barbaadu. Warra haadha garaa akka wayyaannee Opiidiyoo. Malee wayyaannee Opiidiyoo nu arrabsiistu. Isin iyyuu qulqulloofne. Isinumti karaan isin deemaa jettan haxanxaraa qoraattiidhaan makaadha. Ilmaan Oromoo summii waraanametti eega ammana qoostanii. Ilmaan Oromoo akkas nannisaa waan meeqa ta'ee iji keessan argaa jiru kana eega itti baacanii. Maanni isin isa mana hidhaatti wayyaanneen torchar gootu wajjin garaagarummaan keessan maanni? Maaloodha isin? Yoomiyyuu taanaan diktaatorummaatti hin qabsoomnan. Eessa dhaabbanne? Eessa maan ta'in? Eenyuunis maan ta'in? Nama sodaannu tokko hin qabnu. Obsinee hin darbe amma hin guute beeqa. Lafa keenyu hin qabnu. Otoo silaa dhimma biraa ta'e miidiyaa. Lubbuu namaa limmee waraanamee caalee waa'ee gaaddisa Raabaadorii dubbachuun seenaa dubbachuun waa'ee dhimma nama dhuunfaa TVdhaan gabaasuun mucaa Oromoo limmeedhaan waraaname dubbii isaa adda baasanii maalummaa isaa baranii hiikatti kennuu kan ilaallatu kan iyyatame Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin immoo kan hoogganaa jiru Jawaar Mohaammed. Gabbee garuu waan tokko hin dubbanne. Eenyunni eega Oromoof hin dhiigu ta'e eega Oromoof naasuu hin qabu ta'e maanninni anaaf kanumatti itti fufa boorboora. Namummaa jechuun har'a ilmaan Oromoo ija tokkoon yoo ilaalte ilmaan Oromoo bakka isaan jiranitti ija tokko wal jalatti qixxeedhaan yoo ilaalte bor waan guddaadhaaf si abdan. Garuu zimmettee karaa saayidii tokko karaa oofamtu duwwaa doofte akka namicha amma jedhe sin dhaggeeffachiiseera ani arrabsuun barbaadu Jawaariin garuu sin dhaggeeffachiiseera mana farshoo kee dhaqii jedheen nama akkasii barbaaddu sin nama qullaa sin dhaabu nama isin arrabsu baga nagaan dhufte Jawaar waa'ee kee naasaa jira baga galteeyyuu. Argeera baga seente kanaaf. Ilmaan Oromoo ija tokkoon ilaalee furmaata ittiin hin godhu taanaan dhimma mucaan kun limmee ittiin waraaname gadi baasee dhimma kana isaantu itti iyyatame waan ta'eef ololaasee akkana jedhee nuti isaan nurraa dhaabaa wayyaannee iyyuu hin dadhabnesa. Namni lafaa ka'ee akka akkasiniin hin jenne argitaniitti waan ta'e inni ta'een. Dhuguma immoo parsantii 80 Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin kan keessanii taanaan. Maal hojii dubbanna deenu maaliif ooseetu sanatti baasaa naannoodhaan bakka buusaa Oromiyaa waanta jettu dhaabaa. Oromiyaa jechuun biyya bal'aadha biyya guddaadha saba bal'aadha saba miliyoona 45 amma 50 ga'udha. Gaanfa Afrikaatti saba guddinaan bal'inaan beekamaadha. Isin garuu irraa piiggootaniitu lafa waa nama bucculqoo geessuun of waamuu barbaaddu. Kun immoo eessayyuu isin hin geessisu tarkaanfii tokko isin hin deemsisu gandummaan. Utuu Naziiriin xaadmuuziidhaan xinnoo asirra waraananiini waggaa 1,000 guutuu yoo lubbuudhaan jiraattaniin iyyitu turtan isin. Garuu mucaa summii waraantanii dhimmi keessan akka cufamu gootan. Hin cufamu immoo abadan hin cufamu amma dhugaan kanaa baramee gar tokkotti deebi'utti booraa malee wanti cufamu tokko hin jiru. Wal biraan deebinu. Maaliif gocha wayyaanneen goote gochaa jirtu isinis waan ta'eef wayyaanneetti qabsaa'uuf isinitti qabsaa'uun tokkuma nuuf.
Qabsoon keenya diina ilmaan Oromoo irratti qabsaa'udha. Diina ilmaan Oromoo irratti qabsaa'uuf immoo isinirraa eegallama. Gocha isin gootan hedduu beenna bari. Jawaar Mahaammadiin dabalatee waan baay'ee waan hedduu garuu garaan udaanuun baata. Kana nuti calli nu jechisiise. Warratti immoo kaa'oo warratti iyyuu barbaaddu immoo warra kaa'oo. Warra lafi nan ga'in jettu. Wanta tokkitti isinii kenna isiniif immoo waan mangistiin keessan jedhe. Mangistii keessan dhaggeeffadhaa isin immoo. ከነቀምቴ የመጣልን ኢሜል አለ። አቶ ጫሊ ሊማ ናቸው የጻፉት። ምን ይላሉ? እርስዎ ጀነራል ከማል የጀነራልነት ማዕረግ ያገኙት ኦነግን እና የኦነግን አመለካከት ሲወጉ በነበሩበት ጊዜ ነው። የኦሮሞ ህዝብ መገንጠልም ሆነ በአንድነት መኖር መመለስ ያለበት በህዝቡ ውሳኔ እንጂ በእናንተ መሆን የለበትም። በድርጅቱ ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር ስላልቻላችሁ መሰለኝ በግንቦት 7 ጫና ስር የወደቃችሁት። ታዲያ ፌደራሊዝምን ከማይቀበለው ግንቦት 7 ጋር ከመስራት ከኢህአዴግ ጋር መስራት አይቀላችሁም ወይ ይላሉ ጫላ ከነቀምቴ። አቶ ጫላን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ከመሳተፋችን በፊት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄን ይዘን ነው ስንታገል ኖር ነው። እንደግልም የኛ ሐሳብ በተሳተፍንበት ድርጅት ውስጥ የማይጠበቅ መሆኑና የገመትነው ሁሉ ከመንገድ ማውጣቱን በተረዳን ቁጥር አቋም ወስደናል። ዋናው እኛ ከጠላት ጋር በተወሰነ ሰዓት አብረን ብንሰራም ከሱ ጋር በነበርንበት ጊዜ ለተፈጸመው ስህተት ከዚህ በፊትም አብረን በኃላፊነት እንደምንጠየቅ እናውቃለን። ነገሰኒ sagalee kamaal galchuu jeneraalummaa kan argate wayyaannee keessatti jeneraalaanni atoodhaan hin geggeeffamu atoo nutti guddata obbo Kamaal Galchuutti hangafa koo waan ta'eef obbo nan jedhaan rakkoo hin qabu. Safuu Oromoon nu barsiise. Jeneraala ilmaan Oromoo fixee Oromoo olii gadi dha'ee Oromoo waan barbaade godhee dhufee wayyaanneedhaan jeneraala ta'e asittis fuutanii jeneraala nutti gootu. Yoo callifne wallaaltotaa nuyi. Oh my god. Dubbiin keessan baay'ee sammuu wal nama ta'a. Utuutti saalfachuu qabdanii otuu jeneraal Kamaal Galchuu isin jettan wanta wayyaanneedhaa wajjin godheetti ittiin gaafatama jedhuutu mootummaa nutti gootu wal. Amanaadha jedhamanni kun sagalee keessan kaa'aa jirraa'edha amma gurbaan Naziir jedhan tokko Naziirii maqaan isaa Naziir Kasiir hin beekon. Sagalee keessan kaa'aa jirra hin kaa'in nuyyuu keenya wanti isaa guutee dadhabe si ergina yoo barbaadde bakka kan biraa yoo amma CDdhaan kaa'uu hin dandeessa yoo ta'e innati ilmaan Oromootti baacu tokkoon kee asirra teesse guyyaan isaa hin dhufa guyyaa inni itti bu'u. Wadattiin immoo sarootii waa'ee filannoo irratti diktaatara Daawud Ibsaa diktaatara jettaniini diktaatarummaa kana eessaa kaanee balleessinu beektu Ameerikaadhaa kaanee balleessinu maaliif biyya guddate biyya dimokiraasii keessa jirtu kaanee balleessina diktaatarummaa kiliir eewurraa jalqabna Jawaarraa jalqabna diktaatarummaa. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin kan Oromooti guyyaa tokko Oromoon nama filatee beekaa. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii qarshii inni qabu Oromoon achi bahee oodiit godhee ilmaan Oromootiif ibsee jira diktaatarummaa yoo barbaadan hin dubbanna. Jira gaazixeessitoota akka barbaadan gaafa barbaadan ariitanii gaafa barbaadan agara barbaadan irra geessitan waa'ee isaanii namni dubbate jira. Mootummaa wayyaaneetiin gadi hin jirtanii bari isiniyyuu Oromummaan garuu aadaaf safuu nu qabnu nu caljechisiise malee wallaallee miti. Gaazixeessitoota meeqa akkasiin ariitanii jirtan maqaadhaan torban dhufu keessan eeggadhaa yoo barbaadan eenyuun akka ariitan maaliif akka ariitan maal sin gaafanaan akka ariitan walii himuuf jirra. Siminiitiyaan abbaa Tsaayiyyee yoo dhufe iyyuu fuuldura isaa dhaabbadee akka ittiin himan isin warra Facebook irraa kana mini waan barbaadan yoo gootu waan fiddan tokko hin qabdan dhugaan garuu hin qallatti malee hin baddu. Kanaaf diktaatar warri jettan saalfadhaa. Diktaatar Afrikaatti hin geessinaa. Ameerikaadhaa balleessaa dura. Ifin uummatni Awurooppaadhaaf Afrikaa keessa jiru Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti dhiyaateen jiraatiin fagaatee jiru. Uummatni Ameerikaa
boordii filatee beekaay. Uummatni Ameerikaa jirtan mee asirraa keessumaa namootni dooktara piroofeesara taatan wantoota gurguddoo keessa jirtan waa'ee ilmaan Oromoo miidiyaa ilmaan Oromoo kanarratti kottaa jedhamtanii filannoo gootan qabdu gargaarsa yoo ta'e immoo isin waamanii akkasiin gargaartan isin godhu. Gargaartanii beektu filattanii hin beektan maanni diktaatarummaan kana caale isinumtiyyuu mirga keessan biyya diimokiraasii keessatti teessanii dhiitamaa jirtu bari. Akka nama tokkootti Jawaar Mohammadiin nama Oromoo tokko wanta hojjechuu barbaade miidiyaa sanarratti sagantaa fudhatee hojjechuu danda'a. Waan tokko rakkoon qabu waan barumsa ilmaan Oromootii fidu. Garuu akkuma abbaa Tsaayyee fa'aa waggaa 10 yoo ta'e waggaa 10 guutuu uummatni achi keessatu Jawaariin hacuucama taanaan maanni bu'aansaa isa kam diimokiraasiif falminanu isa kam ormaan falminanu kan miidiyaatti xinnoo kana keessatti diimokiraasiin hin jirre safara xinnoo kana keessatti diimokiraasiin hin jirre biyya guddaa keessatti diimokiraasii maalii gaafatture? Maaliif qabsoomnaree maaliif ilmaan Oromoo ficcisiisnaree? Jalqaba ofirraa ka'a diimokiraasiin. Gaazexeessootii gaafa waan barbaadan wanta fedhii isaanii ofii isaaniitiin hojjetan wanta hirma qopheessuu barbaadan ofiin qopheessan diimokiraasii jechuun gaafa waan gochuu barbaadan ofiin godhanidha. Isin akka abbaa Tsaayyee fa'aa ETV Itoophiyaa koo daayirekti gootanii namatti waan meeqa gootanii ofii keessanii ilaaltanii dabarsitu. Waa'ee nama tokkoo nama dhuunfaa nutti dabarsitu. Waa'ee nama waggaa 26-27 dura ture nutti himtu. Seenaan barbaannu nu. Seenaan kitaaba wayyaanneen barreessite irrayyuu jira. Nuti waan qabatamaa asirratti wanti nu barbaannu. Uummata sin dammaqsuudhaan nu dhaabaa. Uummata dammaqaan dur uummatni Oromoodhaa biyyuma gaafatti dhalate kaasee dammaqaadha bari. Oromummaa nu barsiistan yaar. Inni nu barbaannu qabsoo dhugaa yoo dhuguma hin dandeessu ta'e baasaa achi. Feesbuukiidhaan uummata bakka akkasii lafa akkasii nama amma hojiin Jawaar amma hojii isin piroofeesara fuutanii ittiin gootan namatu seendi godhaaf attaachi godhee gadhiisa beekaa waan biraan maaloodha. Gaafanni ilmaan Oromootiif qaawwaa guddaa duuchuun qaawwaa xinnoo duuchuu nan danda'a. Lamman keenya tokko namni wal caalu tokko hin jiru Oromummaa keessatti. Arra garuu fuutanii isinii samaa irraan geessanii. Yoo namni xinnoo dubbate wayyoo obbo Jawaar akkamittiin akkas jetta? Isin hoostiin nu shamaqqaqxanii akkamittiin booddeedhuma yoo waa dubbannatee diimokiraasii keenyaaf ishii. Kanaa diimokiraasiin falmamuuf dhiigitti dhangala'u biyya keessaa isa kanaa? Biyya guddate keessa jirtu akkamittiin mangistii fuuldura dhaabbatanii akka arrabsan ilaalame? Baruu qabdu danda'uu qabdu. Hedduun keessan uko wayyoo maaliif tuqama maaliif akkas jedhama dudduubatti deebi'a. Forget that yaa. Ndi? Nuni dinaa hidhaa dinnee baane nu. Nutatti hin goobsinaa waa dhugaa dubbadhaa dhugaadhaaf du'aa ammayyuun dhugaadhaaf hin qabsaan eenyuun maan ta'in aramaan du'inan. Nama ija tokkoon ilmaan Oromoon ilaalle irratti nan qabsaa. Eenyu sun Jawaar Mohammad. Maaliif dhimma mucaa summiidhaan waraanamee guyyaa tokko ba'ee dubbachuu dadhabe. Dhimma nama dhuunfaatiifoo intarvii dhaqee godha. Dhimma nama dhuunfaatiif dhaqee dubbata. Dhimma waa'ee Itoophiyummaatiifoo naasaa. Waa'ee nama summii waraanamee qulqulleessee miidiyaan gadi baasee rakkoo sana furuu maaliif dadhabe? Meerree Oromummaan. Amma kun dhufutti immoo deebinu nu bira. Amma wanti hojjetamu miidiyaa sana keessatti godhamu shirri miidiyaa sana keessa jiru. Amma warrootni miidiyaa sana keessa ari'aman maaliif akka ari'aman takka miidiyaadhaan dubbatee beekaa Jawaar Mohammad. Beektu amma ifa godhee beekaa ilmaan Oromoo tokko maaliif miidiyaa otuu hojii hojjetu ari'ama ifaadha. Ilmaan Oromoo miidiyaan sun kan hunda keenyaati mini maqaa Oromootiin eeggate hundi keenya. Qixxee itti argachuu qabna waan argan. Information achi keessaa bahu qixxee ta'uu qaba. Nama achi keessaa hojjetu qixxee ta'uu qaba. Saba tokko achi keessatti kan caalee hojjetaa jiru beekna information hundumaa. Nama achi as nutti bahuun isin beeknaafnu. Har'a nama meeqa dhufeenna bari. Calleefnee isin ilaallan jedhin. Abaluu maaliif dhibeenna gaafa namni sun dhibummoo? Gaafa takka turummoo waan biraa dhageenya. Ammayyuu taanaan hojii keessan sirreessaa wanta itti jirtan dhaabaa
Icitiidha wanti isin jettan tokko hin jiru, icitiin hin jiru isin bukkee. Beenna hundumaa. Garuu tokkummaa sana eegnee jiraachuuf jecha ulfinaaf kabajummaa ittiin dhalanne sanaaf jechatu keessa keenyaa gubachaa namaaf ilkaan agarsiifna. Utuu aarruutu inna nama keessi keenya gubataa dhabate. Yoo dhuguma Jawaarna ilaalaa jirta seente baga nagaan dhufte. Yoo dhuguma ilmaan Oromootiif haqaan hojjetate torbeedhuma kana keessa mee odiit godhii wanta Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii jalqabaa kee amma dhumaatti kisaaraas haa ta'u bu'aas haa ta'u kana qabaa gaazexeessitoonni keenya immoo kana turanii kun immoo kanaaf ari'ame jedhime gadi baasi dhuguma. Yoo dhugaadhaan hojjetate dhuguma ilmaan Oromootiif hojjetate lammaffammoo dhimmi mucaa summii waraaname dhugaa haa ta'u soba. Dhimmisaa kana jedhiiti kan himatame Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiidha gadi baasi. Maaliif? Diktaatarummaadhaan boordii sana keessatti situ geggeessaa jirama. Diktaatarummaadhaan geggeessaa jirta. Namni si filate jiru waan iyyuu si hin filanne yoo na filette. Waraqata ittiin immoo Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gargaare immoo agarsiisi yoo itti ammas ittiin agarsiisa baase. Oromummaadhaan haqan keessaa qaba. Hamma naqa qabutti immoo dhugaasaa hamma baruutti biraan deebi'u. Anjibbiisa sirraan qabu loliisa sirraan qabu. Garuu ilmaan Oromoo hundumaa ija tokkoon ilaali. Ati eega gaafa namichi kun si arrabse warri kaa'oodhaa parsantii 80 Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin keenya siin jedhaniiti waa xiixaan jirtu tachi as baate. Hin sodaatin. Jirra nuun sodaatin. Waan tokko hin sodaatin. Nama 20 taanee hin jiraachifna nu miidiyaa neetwoorkii kan yoo barbaadde. Birriin rakkinaan qabu. Kadhanneen jiraachisna nu miidiyaa kana garuu ati haqa hojjedhu dhugaadhaan kottu hin duunaanu sirratti. Nu ajjeesanii sitti darbu dhugaadhaan ati dhufnaan. Bor kan si wajjin hin duu dhugaa keetiif haqa keeti. Hin jallatin, hin jallisin. Manastarii keessa inni tokko mastaawutii qaba, inni tokko mastaawutii hin qabu. Akka dhufeen itti gala isa tokkotti. Inni kun immoo qulqulleessee fida. Dubbii namni nama walitti diruuf sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru wajjin walii gallayyuu jettanii hojjettu. Warra ilmaan Oromoo asirra ta'anii gadi baasanii gad ciruudhaaf fiigan ati guyyaa tokko waa jettee ta'anii. Waan jenne. Maaliif? Yeroo darbe Dr. Isqeel mucaasaa wajjin baandiraa Itoophiyaa footoo uffattee kaate sana gaddiifnaan gurbaan tokko maal naan jedhee mucaasaatu uffatee ka'e malee Dr. Isqeel koo baandiraa Itoophiyaa uffatee hin jiru naan jedhe. Tokkoon keessan beekna warra ilmaan Oromoo fakkaachaa ilmaan Oromoo wajjin haasaa mootummaa Itoophiyaati wajjin hojjettan. Lafa geessan hin qabdan. Maaliif lafa geessan hin qabdan beektu? Beektu? Qabsoo Oromootu sinirraan jalqabne kanaaf callisne nu. Bu'aas hin buustanii miidhaas hin fiddan. Garuu yoo baay'ate nama ajjeesistu. Nama hiisistu. Akkuma yeroo darbe dookumantii wajjin nama qabsiistan. Baansaa obbeekaas keessaa ilaalaa jira. Obbeettaaf baansaa akkatti nama ajjeesiste. Qabsoon Oromoo ijoollee Oromoo qulqulluu dhiigni diyaasporummaa keessan galle warra waraqaadhaan of hin gurgurre Arsii Baalee Wallaggaa Shawa Jimma Booranaa otuun jedhin tokkummaadhaan kaate sana qabsoo kan fide. Jawaar jiraate bade qabsoodhaaf fuuldurattis dudduubattis waan fidu. Beektu kana moodii keessan. Otuu waa buusatee amma waa buusa ture Jawaar. Meer ilmaan Oromoo dhumtee hidhamtee ciisaara tsattade taara. Visit gochaara waan visit godhu ni. Haati garuu bu'aa jirti amma raayimiin maansee buuste. Kanaaf waan buusan tokko hin qaban. Miidiyaarraa miliyoona 30 iyyite bu'aan qabu. Qulfiidha barbaachisaan. Qulfiin sun immoo eenyu harka jira? Beektu isinis lafa ni jiru. Tu miidiyaadhaan bilisummaan argame. Nama bilisummaa argatu beektu. Miidiyaan keenya waggaan guunne uummata amaaraa ture. Miidiyaadhaan otu ta'e. Hin bartanii isaatirraa hin bartanii waan meeqasin. Miidiyaa isaatiin ilaalame nama riyee
diktaatarummaa waan akkasii keessatti dhageessanii beektu. Even akkamitti waraana gimboo sabaatti Eertiraa dhaqee Masaay akka inni wajjin footoo ka'ee haammatee jara keessa lixee miidiyaa jechuun akkasii bari. Ameerikaa keessa ta'anii isteetii Ameerikaa keessa makiinaadhaan naanna'anii waan Itoophiyaadhaa dhufte argan qilleensa oolchuu miti miidiyaan. Gaazexeessitoota CNN, BBC, Al Jazeera ilaali. France 24 Hours ilaali. Lubbuu isaanii dhabaatu lafa dhillinne hin qabani. Isin asii Eertiraa dhattanii dhugaaf soba dhaaba ilmaan Oromoo maqaa Oromootiin dhaabbatanii jiranii dhattanii ilaaltanii waan qulqulluu fiduu hin dandeessan. Olola immoo hin dandeessu. Olola immoo nafuuftu. Olola soba. Oromoodhaaf eega dhaabbattanii dhugaaf soba gingilchitanii baastanii yaa Oromoo kun dhugaadha kun soba dhannee gingilchinee argineerra. Eessaa fiddu kan ammoo Eertiraa dhattaniitu waraana adda bilisummaa Oromoo jira moo hin jiru? Waraanni Kamaal Galchuu jira moo hin jiru? Sana booda gungishitanii cuuffitanii fiddanii ilmaan Oromootti facaastu. Akka isaatitti hojjetetti 2016 2016 hin gaddabate Masaayii bilbilaa gaafadhaa. Irraa fudhaa hubannoo dandeettii nama caalaa namni. Taammaanyiin gaafadhu Jawaar akkamitti liidar goota jedhiin. Akkamitti bushitaa jedhiin. Jedhanii haasa'uu waan bu'aan qabu. Ammayyuu diktaatarummaa lubbuu koon itti dhaban namni olmaan. Sarootii feesbuukii irra moo jirtan? Piliis sarummaan keessan isin gaa namummaatti deebi'aa. Namummaatti deebi'aa. Namummaadhaan yaadaa. Wanta ilmaanni Oromoo itti jirtu wanta Oromoon godhamaa jiru mi'atti deebi'aa miidiyaa kana gaafadha. Miidiyaa kana qoradhaa waan baay'ee bartu. Piliis. Kana maaliifin hojjettan dhugaaf soba ilmaan Oromoo gidduu jiru maaliif addan baastan gaafadhaani. Ofuma asirraa obbo Jawaar hin dhayin obbo Baluu hin dhayin kana sana muka baala hin barbaachisu. Yoo dandeessan dhugaa qoradhaa itti dhiitamaa reebamaati baraa lafasaa. Yoo hin dandeenye immoo sareen ta'inaa nama ajjaakaatiin ta'inaa. Ajjaakaarummaan eenyuun iyyuu hin fayyadu. Warri immoo urrettanii Jawaar Mohammad samaa irraan geessan immoo qasseedhaati gadi buusaala. Qasseedhaati. Qabsoon Oromoo bara kamiin iyyuu akkuma kanatti itti fufaa ture. Bara kamiin iyyuu. Tarii uummatni qabsoo Oromoo kana hin argine callistanii biyyaa baatan hedduun jiraachuu dandeessu. Laggasaa Wagiyyuu 84 waraana olii gadi hunkuree maal godhee akka kana maqaan isaan kaane. Dhaabbatee xibar dachee Oromiyaa irra dhaabbatee waraana keessa naannee 84 bari waraanni Laggasaa Wagii nama tokkoof ramadame. Nama akkasii fe'inanuu nama akkasii barbaanna nama dachee Oromiyaa seenee waa uumu du'u uummata isaati malee nama miidiyaa irratti taa'ee wayyaanneen kufuufi jedhee walgahii waamee akkaataa itti wal shuumuu danda'aniin nama walitti qabu hin feenu nu. Kan biyya bushu bariidhamee jira biyya. Maal taatan isin shame? It's shame. Kan biyya bushu biyya jira. Waa'ee biyya bushuu hin dhiphatinaa. Waa'ee liidarshiippii Oromoos hin dhiphatinaa. Dhiisaa diyaasporoonni mataan keessan walakkaansaa tortoreera. Walakkaan keessan eenyummaan keessan walakkaan kan biyya keessa jirtaniiti. Nun gashu waa'ee biyya bushuu gaafa Oromoon bilisoomte Oromiyaan bilisoomte mootummaa mataa isee godhatte galluu ennee gaafannee gallaamisayyuu galluu enne. Iyyoo innaan galuu hin dandeenyu bari. Mootummaa hamti dhufee Itoophiyaa Oromiyaa bushu sun iyyoo dhufe. Yoo inni nuun eeyyamne anaafati galuu hin dandeenyu Jawaar. Ganaa kadhannee dippiloomaasiidhaan Oromummaan keenya ilaalameeti kan inni biyyatti deebinu. Malee qeerroon dhiiga ishee itti dhabdee itti tumamtee abiddaan gubattee biyya bushuudhaaf barumsaan paaspoortiidhaan boleerraan dhuftanii ammi walga'ee sun Atilaantaatti parsantiin 80 nama paaspoorta Itoophiyaatiin biyyaa ba'e yaa jamaa. Oromoon miidhamee Oromummaan dhiitamee biyyaa ba'e oliin galle bara hin waamamne.
soba isaanii mamaa jedhu wanta isaan jedhan beektu beektota Oromoo walitti qabne beektota Oromoo walitti qabne gaafetta mataa isin nuqubuu Nazirii faa fuuldura keessanii Jejjee faa fuuldura keessanii beektota Oromoo Piroofeesaraa fi Dooktara wallaahi billaahi namni Piroofeesara mini digirii qabu namni 8 keessan jiru Piroofeesara hattuuf sobduu hin beeknu Piroofeesara dhugaa haqaa Dooktara dhugaa tichaa'ee baatee isa Oromummaaf chookii qabatee Oromiyaa keessaa falmuu beennanu. Kanaaf dubbii kana Jawaar qulqulleessitee ilmaan Oromootiif ifan gootu taanaan borummoo waan biraadhaan hin dhufa. Na eeggadhu. Eenyuun hin sodaadhu nan kabaja. Dhugaarratti immoo nan du'a. Tarii warri marsii sana baattanii deemtan jirtu yoo ta'e maaksii fadhee deemu akkasii nan barreef. Filiis guyyaa sanatti maamatuun hin beekin immoo nan waraaninaa. Maaliifuu ilmaan Oromoo hundumaa baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Maal isiniin jedhu yazo $1 miliyoona tokko maan taane inuma sitti baafnanu isa Naziir Birrii 10,000 bu'ee fettee hudduu seeraastu $10,000 miti miliyoona tokko maan ta'in ilmaan Oromoo sitti dhangalaafti gadi ammati fayyitee namummaa keetti deebitutti bari qabsoo ati goote beenna afuuftuuf sobduu dhudhuuftuun immoo Saaliyaa Saamiyaa gaafattu Even isin fuutanii dubbannu nu jennee dhiibnaanii dubbannu nanu tuttu dubbachuulee barbaaduun ture ammayyu. Saaliyaa Saamii namoota natti siqaniif kilaashii biteen dhufe namoota 3 jettee koo namootni sun mana hidhaa jiru yaa jamaa. Meetti siqaa gaafadhaa Saaliyaa. Saaliyaa wanti see orgufaa jiru waan balleessitee dhufte sababa beektuuf cufuudhaaf olii gad hin jira maati. Hin cufamu sun immoo. Jireenyaa shifarraa maaliif akka seeniisistee beenna seenaa sagaleedhaan isinii fidan. Kana booda sobaa wal biraan darbinu. Sobni hin jiru dhugaa torba dhufu immoo kan Saaliyaa Saamii eeggadha. Namoota 3 seen qawwee biteen kenneef jette wayyaaniin akka sanaan ilaa duukaa bu'ee qabate. Namoota baay'ee natti siqan jettee dubbatte seen. Qabsoo sees beennaa eessa dhadheessa akka deebite maal akka ga'e ija yazoo keessa ilaaluu akka seen dadhabde deebite beenna. Mee gaafadhaa walitti sixan iccitiidhaan qasseedhaati. Nutti bubbuinaa waa baay'ee baannee jirra. Haasa'uu dhiisuun wallaalummaa miti. Hedduu beekaa hedduutu jira. Waan hedduu iccitii baay'eetu jira. Oromoo irratti kan hojjetamaa jiru beenna. Garuu yeroo saamini ammaa. Warra Philaaxoosii harka Juunaddiin dhiiga Juunaddiin harka isaarraa dhixxanii achi as faastan Opiidiyoo akkasiin dhibbaa deeggartan wanta jala muramee beekamaadha kun. Opiidiyoodha sin Opiidiyoo saree funaantuu qoshaashaa likiskisii baalagee. You are stupid warri Juunaddiin Saadoo wajjin teessan hundi keessan. Boo'eeraan Juunaddiin Saadoo gaafa magaalaa guddittii Oromiyaa gara Adaamaatti dabarsiise wayyaanneen ilmaan Oromootti akka sareetti taphattu mucaa ollaa kootii dudda see citeera even amman biyyaa bahutti. Sababa kanaatiif dudda dha'anii arra garuu guyyaan hin dhufa. Kanaafuu wantoota nama siin jedhe lamman irratti hojjedhu ilmaan Oromootiif deebii sirrii isaa deebisi waa'ee keessumaa waa'ee yazoo hidhamuu Dooktar Maraaraatiin olii gadi dhooftanii dabarsitan hin darbuun deebisna dudduubatti kirrii isaan deebi'a. Limmeen sun eessaa akka dhufe akkamitti akka dhufe maaliif akka dhufe eenyu akka fide qabatamaadhaan beekamaadha. Garuu dafii dubbii kana ifa baasi. Doolaara sii gadi Misiriitti erguun bu'aan qabu bari. Miliyoonaa mini tiriliyoonaan yoo argite bu'aan buustu. Dhalfa bari uummatittiin. Dhalfa saree luuxii qoshaashaadha ilmaan Oromootti kan marfee keessu Oromoo taate. Otoo sila agaazii dhattee dhagaa tokkotti darbatte jagna bari.
waa'ee qabsoon beektu oromummaa seen beektu biyyaa bahu ennaan biyyaa baatee Masrii geesse Oromootti immoo limmee geessi. Kana gootummaan keessan kana sin barre dhiirummaan keessan kana sin barre borimmoo yoo matarii biyya bushitan matareesii Oromootti nattu sin matareesii. Kanaafiyyuu si jibbe an si jibbe beekaa an kan namaan hangashoodha namni yoo barbaade samaa irra si haa kaa'u yoo barbaade akka barbaade si haa godhu an garuu si jibbe dhugaan siin jedhaan. Jaalalli immoo humna miti. Jaalalli humna miti. Yooti waan gaarii jaalatte immoo sin jaalladha ammayyuu waan gaarii jaallannaa si wajjiniin hin dhaabadha. Gochoota ati hojjette kana irra daddarbitee hundumaa dhiistee waan gaariidhaan finnaa. Amma sanan taanetti immoo egaa maal hojii mataa wajjin dhukkubnate. Shanee ammayyuu abaa'oo ammayyuu jaalladha karaa dhugaa daandii dhugaarra jiru Oromoon daandii qoodne jirri gandummaa moo miti kun abbaan fedhe nan jaalladha abbaan fedhe nan jibba. Warri Jawaariin hin jaallanittan it's okay jaalladhaan jibbaan jenne bari eenyuyyuu Jawaariin jibbaan jenneen hojii isaan dubbadde malee wanta inni deemuuf hin dubbadde malee jibbaan jenne nama jibbaa jechuun sheexana ta'uudha bari jibbiinsa nama keessan facaasu waan haqan dubbadda haqa irratti hin du'a Sumaayyoo Muusaan na barsiise sirba isaatiin haqa falmannaa ni moonaa si galee haqa Oromoo miidiyaa neetwoorkii irraa ariite maaliif qarshii Oromoo walitti qabdu odiit gootee maaliif hin beeksisne dhuguma Oromoof hojjetta yoo ta'e maqaa Oromootiin gaafa namni tokko limmee waraanamu maaliif hin gaafanne dhugaasaa hin baafne gaaffii sadan kana deebiinsa irraa barbaada. Jawaar Mohaammed irraa na dhagaa jira jaakarootii walii jalaa dhiisaasin sareedhaan dhimma hin qabnu. Kanaaf sin eeggadhaa hin deebi'u taanaan immoo dhimma biraadhaan inni isinii deebi'a. Barbaaddan yoo gootu waan fiddan tokko hin qabdan dhugaan garuu hin qallatti malee hin baddu. Kanaaf diktaatar warri jettan saalfadhaa. Diktaatar Afrikaatti hin geessinaa. Ameerikaadhaa balleessaa dura. Ifin uummatni Awurooppaadhaaf Afrikaa keessa jiru Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti dhiyaatee jiraatiin fagaatee jiru. Uummatni Ameerikaa boordii filatee beekaayi. Uummatni Ameerikaa jirtan mee asirraa keessumaa namootni dooktara piroofeesara taatan wantoota gurguddoo keessa jirtan
waa'ee ilmaan Oromoo miidiyaa ilmaan Oromoo kanarratti kottaa jedhamtanii filannoo gootan qabdu gargaarsa yoo ta'e immoo isin waamanii akkasiin gargaartan isin godhu. Gargaartanii beektu filattanii hin beektan maanni diktaatarummaan kana caale isinumtiyyuu mirga keessan biyya diimokiraasii keessatti teessanii dhiitamaa jirtu bari. Akka nama tokkootti Jawaar Mohammadiin nama Oromoo tokko wanta hojjechuu barbaade miidiyaa sanarratti sagantaa fudhatee hojjechuu danda'a. Waan tokko rakkoon qabu waan barumsa ilmaan Oromootii fidu. Garuu akkuma abbaa Tsaayyee fa'aa waggaa 10 yoo ta'e waggaa 10 guutuu uummatni achi keessatu Jawaariin hacuucama taanaan maanni bu'aansaa isa kam diimokiraasiif falminanu isa kam ormaan falminanu kan miidiyaatti xinnoo kana keessatti diimokiraasiin hin jirre safara xinnoo kana keessatti diimokiraasiin hin jirre biyya guddaa keessatti diimokiraasii maalii gaafatture? Maaliif qabsoomnaree maaliif ilmaan Oromoo ficcisiisnaree? Jalqaba ofirraa ka'a diimokiraasiin. Gaazexeessootii gaafa waan barbaadan wanta fedhii isaanii ofii isaaniitiin hojjetan wanta qopheessuu barbaadan ofiin qopheessan diimokiraasii jechuun gaafa waan gochuu barbaadan ofiin godhanidha. Isin akka abbaa Tsaayyee fa'aa ETV Itoophiyaa koo daayirekti gootanii namatti waan meeqa gootanii ofii keessanii ilaaltanii dabarsitu. Waa'ee nama tokkoo nama dhuunfaa nutti dabarsitu. Waa'ee nama waggaa 26-27 dura ture nutti himtu. Seenaan barbaannu nu. Seenaan kitaaba wayyaanneen barreessite irrayyuu jira. Nuti waan qabatamaa asirratti wanti nu barbaannu. Uummata sin dammaqsuudhaan nu dhaabaa. Uummata dammaqaan dur uummatni Oromoodhaa biyyuma gaafatti dhalate kaasee dammaqaadha bari. Oromummaa nu barsiistan yaar. Inni nu barbaannu qabsoo dhugaa yoo dhuguma hin dandeessu ta'e baasaa achi. Feesbuukiidhaan uummata bakka akkasii lafa akkasii nama amma hojiin Jawaar amma hojii isin piroofeesara fuutanii ittiin gootan namatu seendi godhaaf attaachi godhee gadhiisa beekaa waan biraan maaloodha. Gaafanni ilmaan Oromootiif qaawwaa guddaa duuchuun qaawwaa xinnoo duuchuu nan danda'a. Lamman keenya tokko namni wal caalu tokko hin jiru Oromummaa keessatti. Arra garuu fuutanii isinii samaa irraan geessanii. Yoo namni xinnoo dubbate wayyoo obbo Jawaar akkamittiin akkas jetta? Isin hoostiin nu shamaqqaqxanii akkamittiin booddeedhuma yoo waa dubbannatee diimokiraasii keenyaaf ishii. Kanaa diimokiraasiin falmamuuf dhiigitti dhangala'u biyya keessaa isa kanaa? Biyya guddate keessa jirtu akkamittiin mangistii fuuldura dhaabbatanii akka arrabsan ilaalame? Baruu qabdu danda'uu qabdu. Hedduun keessan uko wayyoo maaliif tuqama maaliif akkas jedhama dudduubatti deebi'a. Forget that yaa. Ndi? Nuni dinaa hidhaa dinnee baane nu. Nutatti hin goobsinaa waa dhugaa dubbadhaa dhugaadhaaf du'aa. Ammayyuun dhugaadhaaf hin qabsaan eenyuun maan ta'in aramaan du'inan. Nama ija tokkoon ilmaan Oromoon ilaalle irratti nan qabsaa. Eenyu sun Jawaar Mohammad. Maaliif dhimma mucaa summiidhaan waraanamee guyyaa tokko ba'ee dubbachuu dadhabe. Dhimma nama dhuunfaatiifoo intarvii dhaqee godha. Dhimma nama dhuunfaatiif dhaqee dubbata. Dhimma waa'ee Itoophiyummaatiifoo naasaa. Waa'ee nama summii waraanamee qulqulleessee miidiyaan gadi baasee rakkoo sana furuu maaliif dadhabe? Meerree Oromummaan. Amma kun dhufutti immoo deebinu nu bira. Amma wanti hojjetamu miidiyaa sana keessatti godhamu shirri miidiyaa sana keessa jiru. Amma warrootni miidiyaa sana keessa ari'aman maaliif akka ari'aman takka miidiyaadhaan dubbatee beekaa Jawaar Mohammad. Beektu amma ifa godhee beekaa ilmaan Oromoo tokko maaliif miidiyaa otuu hojii hojjetu ari'ama ifaadha. Ilmaan Oromoo miidiyaan sun kan hunda keenyaati mini maqaa Oromootiin eeggate. Hundi keenya qixxee itti argachuu qabna waan argannu. Information achi keessaa bahu qixxee ta'uu qaba. Nama achi keessaa hojjetu qixxee ta'uu qaba. Saba tokko achi keessatti kan caalee hojjetaa jiru beennaa information hundumaa. Nama achi as nutti bahuun isin beennaamnu. Har'a nama meeqa dhufeenna bari. Calleefnee isin ilaallan jedhin. Abaluu maaliif dhibeenna gaafa namni sun dhibummoo? Gaafa takka turummoo waan biraa dhageenya. Ammayyuu taanaan hojii keessan sirreessaa wanta itti jettan dhaabaa icitiidha wanti isin jettan tokko hin jiru icitiin hin jiru isin bukkee beenna hundumaa garuu tokkummaa sana
eegnee jiraachuuf jecha ulfinaaf kabajummaa ittiin dhalanne sanaaf jechatu keessa keenyaa gubachaa namaaf ilkaan agarsiifna utuu aarruutu inna nama keessi keenya gubataa dhabat yoo dhuguma jawaarna ilaalaa jirta seente baga nagaan dhufte yoo dhuguma ilmaan oromootiif haqaan hojjetate torbeedhuma kana keessa mee odiit godhii wanta oromiyaa miidiyaa neetworkii jalqabaa kee amma dhumaatti kisaaraas ta'u bu'aas ta'u kana qabaa gaazexeessitoonni keenya immoo kana turanii kun immoo kanaaf ari'ame jedhime gadi baasi dhuguma yoo dhuguma dhugaadhaan hojjetate dhuguma ilmaan oromootiif hojjetate lammaffamu dhimmi mucaa summii waraaname dhugaa ta'u soba dhimmisaa kana jedhiiti kan himatame oromiyaa miidiyaa neetworkiidha gadi baasi maaliif diktaatarummaadhaan boordii sana keessatti situ geggeessaa jiramu diktaatarummaadhaan geggeessaa jirta namni si filatee jiru waan iyyuu sin filanne yoo na filette waraqatatti immoo oromiyaa miidiyaa neetworkii gargaare immoo agarsiisi yoo itti ammas ittiin agarsiisa baase oromummaadhaan haqan keessaa qaba hamma naqa qabutti immoo dhugaasaa hamma baruutti biraan deebi'u anjibbiisa sirraan qabu loliisa sirraan qabu garuu ilmaan oromoo hundumaa ija tokkoon ilaali ati eega gaafa namichi kun si arrabse warri kaa'oodhaa parsantii 80 oromiyaa miidiyaa neetworkiin keenya siin jedhaniiti waa xiixaan jirtu tachi as baate hin sodaatin jirra nuun sodaatin waan tokko sodaatin nama 20 taaneen jiraachifna nu miidiyaa neetworkii kan yoo barbaadde birriin rakkinan qabu kadhanneen jiraachisna nu miidiyaa kana garuu ati haqa hojjedhu dhugaadhaan kottu hinduu naanuu sirratti nu ajjeesanii sitti darbu dhugaadhaan ati dhufnaan bor kan si wajjin hinduu dhugaa keetiif haqa keeti hin jallatin hin jallisin manasxarii keessa inni tokko mastaawutii qaba inni tokko mastaawutii hin qabu akka dhufeen itti gala isa tokkotti inni kun immoo qulqulleessee fida dubbii namni nama walitti diruuf sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru wajjin walii gallayyuu jettanii hojjettu warra ilmaan oromoo asirra ta'anii gadi baasanii gad ciruudhaaf fiigan ati guyyaa tokko waa jettee ta'anii waan jenne maaliif yeroo darbe Dr. Isqeel mucaasaa wajjin baandiraa Itoophiyaa footoo uffattee kaate sana gaddiifnaan gurbaan tokko maal naan jedhee mucaasaatu uffatee ka'e malee Dr. Isqeel koo baandiraa Itoophiyaa uffatee hin jiru naan jedhe tokkoon keessan beekna warra ilmaan oromoo fakkaachaa ilmaan oromoo wajjin haasaa mootummaa Itoophiyaati wajjin hojjettan lafa geessan hin qabdan maaliif lafa geessan hin qabdan beektu qabsoo oromootu sinirraan jalqabne kanaaf callisne nu bu'aas hin buustanii miidhaas hin fiddan garuu yoo baay'ate nama ajjeesistu nama hiisistu akkuma yeroo darbe dookumantii wajjin nama qabsiistan baansaa obbeekaas keessaa ilaalaa jira obbeetta abbaansaa akkatti nama ajjeesiste qabsoon oromoo ijoollee oromoo qulqulluu dhiigni diyaasporummaa keessan galle warra waraqaadhaan of hin gurgurre Arsii Baalee Wallaggaa Shawa Jimma Booranaa otuun jedhin tokkummaadhaan kaate sana qabsoo kan fide Jawaar jiraate bade qabsoodhaaf fuuldurattis dudduubattis waan fidu beektu kana moodii keessan otuu waa buusatee amma waa buusa ture Jawaar meer ilmaan oromoo dhumtee hidhamtee ciisaara tsattade taara viizit gochaara waan viizit godhunni haati garuu bu'aa jirti amma raayimiin maansee buuste kanaaf waan buusan tokko hin qaban miidiyaarraa miliyoona 30 iyyite bu'aan qabu qulfiidha barbaachisaan qulfiin sun immoo eenyu harka jira beektu sinis lafanni jiru tu miidiyaadhaan bilisummaan argame nama bilisummaa argatu beektu miidiyaan keenya waggaan guunne uummata amaaraa ture miidiyaadhaan utuu ta'e hin bartanii isaatirraa hin bartanii waan meeqasin miidiyaa isaatiin ilaalame nama riyee diktaatarummaa waan akkasii keessatti dhageessanii beektu even akkamitti waraana gimboo sabaatti
Eertiraa dhaqee Masaay akka inni wajjin footoo kee haammatee jara keessa lixee miidiyaa jechuun akkasii bari. Ameerikaa keessa ta'anii isteetii Ameerikaa keessa makiinaadhaan naanna'anii waan Itoophiyaadhaa dhufte argan qilleensa oolchuu miti miidiyaan. Gaazexeessitoota CNN, BBC, Al Jazeera ilaali. France 24 Hours ilaali. Lubbuu isaanii dhabaaru lafa illinne hin qabani. Isin asii Eertiraa dhattanii dhugaaf soba dhaaba ilmaan Oromoo maqaa Oromootiin dhaabbatanii jiranii dhattanii ilaaltanii waan qulqulluu fiduu hin dandeessan. Olola immoo hin dandeessu. Olola immoo nafuuftu. Olola. Soba Oromoodhaaf eega dhaabbattanii dhugaaf soba gingilchitanii baastanii yaa Oromoo kun dhugaadha kun soba dhannee gingilchinee argineerra. Eessaa fiddu kan ammoo Eertiraa dhaxxaniitu waraana adda bilisummaa Oromoo jira moo hin jiru? Waraanni Kamaal Galchuu jira moo hin jiru? Sana booda gingilchitanii cuuffitanii fiddanii ilmaan Oromootti facaastu. Akka isaatitti hojjetetti 2016 2016 hin gaddabate. Masaayii bilbilaa gaafadhaa. Irraa fudhaa hubannoo dandeettii nama caalaa namni. Taammaanyiin gaafadhu Jawaar akkamitti liidar goota jedhiin. Akkamitti bushitaa jedhiin. Jedhanii haasa'uu waan bu'aan qabu. Ammayyuu diktaatarummaa lubbuu koon itti dhaban namni olmaan. Sarootii feesbuukii irra moo jirtan? Piliis sarummaan keessan isin gaa namummaatti deebi'aa. Namummaatti deebi'aa. Namummaadhaan yaadaa. Wanta ilmaanni Oromoo itti jirtu wanta Oromoon godhamaa jiru. Mi'atti deebi'aa miidiyaa kana gaafadha. Miidiyaa kana qoradhaa waan baay'ee bartu. Please. Kana maaliifin hojjettan dhugaaf soba ilmaan Oromoo gidduu jiru maaliif addan baastan? Gaafadhaani. Ofuma asirraa obbo Jawaar hin nahin, obbo Baluu hin nahin, kana sana muka baala hin barbaachisu. Yoo dandeessan dhugaa qoradhaa. Itti dhiitamaa reebamaati baraa lafasaa. Yoo hin dandeenye immoo sareen ta'inaa nama ajjaakaariin ta'inaa. Ajjaakaarummaan eenyuun iyyuu hin fayyadu. Warri immoo urrettanii Jawaar Mohammad samaa irraan geessan immoo qasseedhaati gadi buusaala. Qasseedhaati. Qabsoon Oromoo bara kamiin iyyuu akkuma kanatti itti fufaa ture. Bara kamiin iyyuu. Tarii uummatni qabsoo Oromoo kana hin argine callistanii biyyaa baatan hedduun jiraachuu dandeessu. Laggasaa Wagiyyuu 84 waraana olii gadi hunkuree maal godhee akka kana maqaan isaan kaane. Dhaabbatee xibar dachee Oromiyaa irra dhaabbatee waraana keessa naannee 84 bari waraanni Laggasaa Wagii nama tokkoof ramadame. Nama akkasii fe'inanuu nama akkasii barbaanna nama dachee Oromiyaa seenee waa uumu du'u uummata isaati malee nama miidiyaa irratti taa'ee wayyaanneen kufuufi jedhee walgahii waamee akkaataa itti wal shuumuu danda'aniin nama walitti qabu hin feenu nu. Kan biyya bushu bariidhamee jira biyya. Maal taatan isin shame? It's shame. Kan biyya bushu biyya jira. Waa'ee biyya bushuu hin dhiphatinaa. Waa'ee liidarshiippii Oromoos hin dhiphatinaa. Dhiisaa diyaasporoonni mataan keessan walakkaansaa tortoreera. Walakkaan keessan eenyummaan keessan walakkaan kan biyya keessa jirtaniiti. Nungashu waa'ee biyya bushuu gaafa Oromoon bilisoomte Oromiyaan bilisoomte mootummaa mataa ishee godhatte galluu ennee gaafannee gallaamisayyuu galluu enne iyyoo innaan galuu hin dandeenyu bari mootummaa hamti dhufee Itoophiyaa Oromiyaa bushu sun iyyoo dhufe yoo inni nuun eeyyamne anaafati galuu hin dandeenyu Jawaar ganaa kadhannee dippiloomaasiidhaan Oromummaan keenya ilaalameeti kan inni biyyatti deebinu malee. Qeerroon dhiiga ishee itti dhabdee itti tumamtee abiddaan gubattee biyya bushuudhaaf barumsaan paaspoortiidhaan boleerraan dhuftanii ammi walga'ee sun Atilaantaatti parsantiin 80 nama paaspoorta Itoophiyaatiin biyyaa ba'e yaa jamaa. Oromoon miidhamee Oromummaan dhiitamee biyyaa ba'e oliin galle bara hin waamamne. Soba isaanii immoo maa jedhu? Wanta isaan jedhan beektu?
beektota Oromoo walitti qabne beektota Oromoo walitti qabne gaafetta mataa isin nuqubuu Nazirii faa fuuldura keessanii Jejjee faa fuuldura keessanii beektota Oromoo Piroofeesaraa fi Dooktara wallaahi billaahi namni Piroofeesara mini digirii qabu namni 8 keessan jiru Piroofeesara hattuuf sobduu hin beeknu Piroofeesara dhugaa haqaa Dooktara dhugaa tichaa'ee baatee isa Oromummaaf chookii qabatee Oromiyaa keessaa falmuu beennanu. Kanaaf dubbii kana Jawaar qulqulleessitee ilmaan Oromootiif ifan gootu taanaan borummoo waan biraadhaan hin dhufa. Na eeggadhu. Eenyuun hin sodaadhu nan kabaja. Dhugaarratti immoo nan du'a. Tarii warri marsii sana baattanii deemtan jirtu yoo ta'e maaksii fadhee deemu akkasii nan barreef. Shambaro dindi da joli shekangat gaafa guutuun beekanii gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqa joli shekangat lubbuun dhiiraa biliqa gaafa guutuun beekaniitti gaafa duutuun beekaniitti gaafa duutuun beekanii. Naaftuu margee maal godhe joli shekangat yoo damee koree malee yoo damee koree malee namni qabna maal godhe joli shekangat saba qabna maal godhe reenyeeti waliif tolee malee ti waliif galee malee ti waliif galee malee. Garaan aadaa bureedha. Motasida besas bata kanachi gore kanisas gore gargar fajane kenya malata jedime dabalime garana da bureda motasida besas bata kanachi gore kanisas gore gargar fajane kenya malata jedime dabalime. Maleen midhaan taatu ya jolli shekangaa sanyii balleessuuf malee sanyii balleessuuf malee sobduun lammiin taatu ya jolli shekangaa kuttuun lammiin taatu titti fakkeessuuf malee titti fakkeessuuf malee. Gorsummaaniiti miti ya jolli shekangaa takkatti hirkachuuf malee takkatti hirkachuuf malee alagaan fira miti ya jolli shekangaa alagaan fira miti takka bubbuluuf malee itti wajjin bubbuluuf malee kayi. Akkam jirtu nagaadhaa hundi keessanii kabajamtoota hordoftoota feesbuukii. Har'a baay'een illee ofii gootii waan dubbadhu dookumentii kanaan dura turerraa waa isin agarsiisee achirratti mee namni kun maanni wanti deemaa jiru kun maaloodha garamirra deemaa jira gara moofamaa jira isa jedhu kana sammuu namummaatiin duula walirratti banuu otoo hin taane wanta hin taane waliin jechuu otoo hin taane sammuu namummaatiin yeroon itti dhaabbannee yaaduu qabnu ammadha. Kanaaf immoo an akka kiyyatti mootummaa kamiin fuuldura iyyuu nan dhaabbadha nama dhuunfaa tokko miniiti. Kanaaf dhaamsan deemuu barbaadeef gara dudduubaatti hin bartu. Mee wanta ta'ee darbeeraa namni kaleessa hin beeku taanaan har'a hin yaadatu borillee hin beeku. Kanaaf wanta ta'ee darbeeraa wanta waasin dhaggeeffachiisee darbuu barbaada. Mee caqasaa. Garagalchaatiin fixaa baate kanneen akka Nadii Gammadaa karaa sadiin dhabne kan akka Gishuu Jaarraa alaabaa tana osoo qabatee deemu isaan harka isaaniitiin wareegame. Kanaaf alaabaa gadaa kana kan kawaa'oon kallacha warabummaa qabateetiin deemu kan Oromummaa ibsuu fi Oromummaa guutuu kan Oromoo ajjeesu duun taane kan diina ajjeesu. Kan saba isaa keessatti dhageetti saba isaa keessatti ammoo jaalala uumu jechuudha. Kan dhibii ammoo obbo Jawaar Mohammad yeroo dheeraatii fi miidiyaa irratti ammoo
diina jalaa si fuulee Habashaa jala osoo fiiddu Habashaan si darbanii jeenyaan Oromoon ofitti si fadde xiyyaa. Yommuu Habashaa jala fiiddu sani ijoollee Oromoo interview si godhuuf si yaamtu didaatiin turte isaatiin malee yaadi. Didaatiin turte jechuudha. Warri isaati gaafii takkattiidhaan darbanii lafaan si dhahanne. Oromoon saba xiyya jetteeti ol fuuteetiin bakka kana irraa si xeettee ofuma akka foon harree gangalattee irraa lafa dhawu jirtaa jechuudha. Kun ammoo salphina guddaadha. Beekaatiin barreessite beekumsi kan kee kana ta'e sansitu ofitti beeka. Hagamaga beeytullee beekumsa kan keellee ofuma daaluu qabdaa injisiin jea. Itti aansuudhaan kallacha walabummaa Oromiyaa miseensi isaa miseensa OMN harka 180 adeemsisu jechuudha. Ati OMN san irratti akka waan beekumsa yookaan waan tokko kallacha walabummaa Oromiyaa ti gootu hanga kan keetitti irraa cuftee turte jechuudha. Kallacha walabummaa Oromiyaa olola interview na godhaa waan kanatti gaafa amannu kallacha walabummaa Oromiyaa dalagaadha. Dalagaan ni murte ergaa shanee irraa taate leencoon irraa taate gara fuutetti Habashaa irraa taate osoo deebistee gaariidha natti fakkaata. Waan uummata addaan kutu kana gadi fiduun sirraan eegamu. Itti aansee tanaan durallee maanoo guddaa gaadhaan fataa qabdi obsanii rasii darban. Ilmaan Oromoo tan kiristaanaa baay'ee sitti rifatanii turan. Yaa dhageessaniitu namootni tokko beekaa jeeqaa jiru. Kan isaaniirraa waa tokko dubbachuun barbaadu. Gabaabaatti Jawaar Mohaammed maal akka ta'e maal akka fakkaatu dubbateera namichi kun yeroo sanatti. Dhageessaniittu isinis. Erga Jawaar Mohaammed namicha inni dubbate kana ta'e parsantii 80 Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kan tochoosu kaa'oodha ta'e Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin kan Oromoo miti jechuudha. Maaliif kan keenya malee parsantii 80 nutu hoggansa isaa waan hundumaa buusii isaa keessa jira waan ta'eef siinuu achiisi darbuu dandeenya. Of eeggadhu waa'ee dhimma kabiraa dubbadhu malee dhimma keenya kan dubbanne jedhanii. Dhagaa otuu nutu har'a jedhe ta'e amma danda'aniin abiddaaf cidii walitti nama godhaniiru. Eenyummaa Jawaar Mohaammed kanumarraa xiinxaluu dandeessu. Inni lammaffaa inni itti qabxii mataa kootii godhadhee itti isin dabarsuuf deemu dhaamsa Jawaar Mohaammed ilmaan Oromootiif dhaamee ture xiqqoodhaa isin dhaggeeffachiisee isinitti deebi'e. Jeesee uummata keenya miidhuun madeessina uummata Oromoo hin ajjeesina yoo dandeessan uummata Oromoo bira dhaabbadha. Yoo dadhabdan diina wajjin dhaabattanii uummata keenya miidhuun hafuudha qaba. Keessattuu hogganoota ofiijootiif ergaan barbaachisaan namni keenya dabarsuu qabu. Amma dura kanama arrabsee kanama ajjeesee wayyaanee wajjin daasii dhiitaa ture as dhufee akkuma Oromoo kaanitti gaafa wayyaaneen irraa fixattee akka maastikaa gad darbitu dhufee asin nu maxxanee akkuma qabsaa'aa kaanitti asaayilamii gaafatee jiraata. Let me be very, very clear. Amma booda bulchaa waradaa haa taatu, bulchaa godinaa haa taatu, bulchaa Oromiyaadhaa haa taatu, poolisii Oromiyaadhaa haa taatu, abbaa fedhe maan taane. Wayyaanee wajjin ta'ee uummata keenya ajjeesee, uummata keenya madeessee, akka nama nagaa qabuutitti dhufee gaafa isaan itti ka'an akka qabsaa'ota Oromoo akka namoota isaan miidhaniititti Kaanaadaatti asaayilamii argadhaan, Awurooppaatti asaayilamii argadhaan, Ameerikaatti asaayilamii argadhaan hin yaadamu.
Kanammoo dhaadannoodhaan hin goonu. Everybody thought this is an implicit threat. They are wrong. Akka mataa kiyyaatti, I will make it my life mission. Abbaan fedhe kanama keenya miidhe, kanama keenya ajjeese liistii qabna by the way. Qabalee hunda keessatti milishaan kun, bulchaan kun, kaabineen kun, poolisiin kun nama keenya akka miidhaa jiru doozeedha qabna jechuudha. Kanaaf gaafa as dhume isin immoo kun ilma wasiila kiyyaati, kun obboleessa kiyya, kun gosa kiyya, kun kaleessa waan kana naa oole yoo jettan isinillee saaxila baafna uummata keessatti. Namni sunillee yoo danda'ame seeraan akka asitti hidhamu yoo dadhabame gurri isaa qabamee wayyaanatti akka deeffamu goona. Kana nuu itti hima. Dhageessaniittu namticha wayyaanne wajjin hojjetee gaafa akka mastikaa alanfatamee wayyaanneen tuftu nutti dhufee dabalamee assaayilamii gaafatee akka baqataa Oromootti dabalameen wajjin jiraadhaan tasuma gonkumaa hin danda'amu jedha. Arra'oo maaltu godhamaara? Maaltu hojjetamaa jira? Garam deemamaa jira? Fira kootii, obboleessa kootii, maatii kootii hin jettu yoo taatan isiniin illee miidiyaadhaan ifa isin goona jedhe. Junaddinoo Daggalaa dhufe? Qabsootaa dhufe? Akkamiin nama amannanu? Akkamiin nama kana duukaa deemuu dandeenya? Mootummoonni diktaataraa uummata fuulduratti ba'anii wanta gochuu hin dandeenye hin mammaakuu hin godhu hin haasa'u. Kana goonaa sana goonaa kana goonaa sana goonaa amma filamanitti amma isteeppii tokko lafa jiran irraa ol ka'anitti. Eega lafa jiran sanaa ol ka'anii dhageettii argatanii boodamoo uummatuma dhageettii kenneef sanatu hacuucu cuunfanii qabuu barbaadu. Mucaan namaa horiidha kan inni ittiin adda ba'e wanta jedhe godhuudhaan dhugaarratti waan yaade hojjechuudhaan. Arra ilmaanni Oromoo kan iseen ittiin kutaa kutaadhaan wal qoodaa jirtu, kan iseen ittiin wal cicattee walirraa fagaachaa jirtu, tokkummaan Oromoo kan inni ittiin badaa jiru erga gaafa Junaddiin Saadoo fiddanii of keessa keessaniiti. Har'a Oromoon Facebook irraa Junaddiiniif dhiifama gooneera jedhee kutaan tokko iyyeef, kutaan tokko waceef, uummanni Oromoo inni biyyatti miidhamaa ture ilmaansaa jalaa duutee har'a rakkataa jiru, barumsarraa hafee har'a qansiraa namaa zabanyaa namaa ta'aa jiru. Dhimma Junaddiiniif hin gaafatamne. Kana miidiyaan keenya, kana mangistii isin jettan obbo Jawaar keenyas. Ilaalchinni ilmaan Oromootiif qabu amma tokko hin taanetti tokkummaa ilmaan Oromoo keessa seenee ilmaan Oromootiif qixxee hin boo'u yoo ta'e diktaatarummaa mootummaa Itoophiyaa itti jiruun ala miti. Nama tokko immoo kanatti madaaltu erga inni biyya bishee erga inni biyya bitee otuu hin taane xinnoodhuma hojjetaa jiru sanaan kanatti madaaltuun boroo gara guddaatti gaafa deemu maaltu dhufa? Har'a miidiyaa xinnoo kana hoogganamteef bor gaafa biyya bishuun dhufu ummata miliyoona 40 ol hoogganuun dhufu ummata miliyoona 40 ol keessa seenamu maaltu ta'a? Maaltu uumama? Garamitti deema? Dhiifamayyuu godhaafi dhimma Oromoo ilaallatu, dhimma Oromoon itti gubamee dhiitamee reebamee mirga biyyummaa isaatii dhabee maatii isaarraa adda ba'ee ittiin jiraatu maree keessa illee fiddanii gashitan dubbanneera. Namticha kaleessa Oromoo balaaleffatee diinaa wajjiniin hojjetee ilmaan Oromoo hidhee reebee ajjeesisee diinaan biyya ari'amee ba'etu arra fiddanii dhimma Oromoo akka inni hojjetuuf keessa geessu. Kanaa beektota jechuun, kanaa piroofeesara injiinara walitti qabuun hin dubbannu jenne malee waa baay'ee keessa keenya jira. Waa baay'ee tokkummaa wayyeennee callisnee boora'u malee immoo hin calalu'amu. Boora'uu qaba waan hundumtu.
Diktaatarummaan baduu qaba. Namni tokko mataa isaatiin deemee waa murteessuu itti gaafatamummaa waan tokko kophaa isaa baatee deemu. Maaliif mormina mootummaa Itoophiyaati? Wayyaannee maaliif mormina? Uummanni Oromoo amma iyyaatu kun uko dirqama Oromiyaatti nu kutaa baasaan jenne bari. Mirgi keenya kabajamu keenya irratti hojjennee haa bullu. Nus saba kaanii hojii wal qixxee taanuudha ni jalqaba. Ameerikaa keessa teessanii immoo maal hojjetaa jirtu? Maaltu godhamaa? Jawaar uummata Oromoo miliyoona 45 akkamitti bakka bu'uu danda'a? Bu'uu hin danda'u. Hojiidhaan waan hojjetuun argisiisuu hin danda'a. Garuu bakka bu'ee uummata Oromootiif waa murteessee namticha kana gola Oromoo keessa fidee kaa'uu hin qabu. Diina keenya gaafa Oromoon bilisoomte namticha kana yoo fedhii qabaatee biyyatti deebi'e uummata fuulduratti seera fuuldura dhaabuudha. Waa'een Juunaddiin Saadoo onnee isa rukutee isin rifachiisee quuqamtanii fi dhiifama gootanii feesbuukiidhaanii mooraa Oromootti deebistan. Dhimma Oromootti laattan. Mucaan garuu limmee summii gaafa waraantaniin arra itti qoostu teessanii. Bari yazoo mucaa Wallaggaa miti. Warri Wallaggaa hojii walitti qabsiistan. Oromummaadhaan bira dhaabbatanii malee. Yazoo seenaa isaa qoradhaa mucaa Shawaati. Saaliyaa Saamii gaafadhaa waa'ee seenaa yazoo. Warri yazoo eenyutu filee qeerroo maalii hooggane jettanii nuun dhiisaa. Saaliyaa Saamii bilbilaa gaafadhaame. Isinii deebisti. Waa'ee isaa. Kan himatame Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidha. Kan deebisu immoo jala buutota ajjaakaarota saroota. Warra Oromoo nyaatu, warra Oromoo dhiiga isaa dhuguu barbaadu. Warra haadha garaa akka wayyaanneef OPDO. Maaliif wayyaanneef OPDO nu arrabsiistu? Isin iyyuu qulqulloofne. Isinumti karaan isin deemaa jettan haxanxaraa qoraattiidhaan makaadha. Ilmaan Oromoo summii waraanametti eega ammana qoostanii. Ilmaan Oromoo akkas nannisaa waan meeqa ta'ee iji keessan argaa jiru kana eega itti baacanii. Maanni isin isa mana hidhaatti wayyaanneen torchar gootu wajjin garaagarummaan keessan maanni? Maaloodha isin? Yoomiyyuu taanaan diktaatarummaatti hin qabsoomnan. Eessa dhaabbanne? Eessa maan ta'in? Eenyuunis maan ta'in? Nama sodaannu tokko hin qabne. Obsinee hin darbe amma hin guute beeqa. Lafa keenya hin qabne. Otoo silaa dhimma biraa ta'e durii miidiyaa. Lubbuu namaa limmee waraanamee caalee waa'ee gaaddisa Raabaadorii dubbachuun seenaa dubbachuun waa'ee dhimma nama dhuunfaa TVdhaan gabaasuun mucaa Oromoo limmeedhaan waraaname dubbii isaa adda baasanii maalummaa isaa baranii hiikatti kennuu kan ilaallatu kan iyyatame Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin immoo kan hoogganaa jiru Jawaar Mohaammed. Gabbee garuu waan tokko hin dubbanne. Eenyunni eega Oromoof hin dhiigu ta'e eega Oromoof naasuu hin qabu ta'e maanninni anaaf kanumatti itti fufa borbora. Namummaa jechuun har'a ilmaan Oromoo ija tokkoon yoo ilaalte ilmaan Oromoo bakka isaan jiranitti ija tokko wal jalatti qixxeedhaan yoo ilaalte bor waan guddaadhaaf si abdan. Garuu zidmette kara saayidii tokko kara oofamtu duwwaa doofte akka namicha amma jedhe sin dhaggeeffachiiseera ani narrabsuun barbaadu Jawaariin garuu sin dhaggeeffachiiseera mana farshoo kee dhaqii jedheen nama akkasii barbaaddu sin nama qullaa sin dhaabu nama isin arrabsu baga nagaan dhufte Jawaar waa'ee kee naasaa jira baga galteeyyuu. Argeera baga seente. Kanaaf ilmaan Oromoo ija tokkoon ilaalee furmaata ittiin hin godhu taanaan dhimma mucaan kun limmee ittiin waraaname gadi baasee dhimma kana isaantu itti iyyatame waan ta'eef ololaasee akkana jedhee nuti isaan nurraa dhaabaa wayyaanne iyyuu hin dadhabnesa. Namni lafaa ka'ee akka akkasiniin hin jenne argitaniitti waan ta'e inni ta'een. Dhuguma immoo parsantii 80 Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin kan keessanii taanaan maal hojii dubbanna reenu maaliif ooseetu sanatti baasaa naannoodhaan bakka buusaa Oromiyaa waanta jettu dhaabaa. Oromiyaa jechuun biyya bal'aadha biyya guddaadha saba bal'aadha saba miliyoona 45
amma 50 ga'udha. Gaanfa Afrikaatti saba guddinaan bal'inaan beekamaadha. Isin garuu irraa piiggootaniitu lafa waan nama buccurqoo geessuun of waamuu barbaaddu. Kun immoo eessayyuu isin hin geessisu, tarkaanfii tokko isin hin deemsisu. Gandummaan. Utuu Naziiriin xaarmuziidhaan xinnoo asirra waraananiini waggaa 1,000 guutuu yoo lubbuudhaan jiraattaniin iyyitu turtan isin. Garuu mucaa summii waraantanii dhimmi keessan akka cufamu gootan. Hin cufamu immoo abadan hin cufamu amma dhugaan kanaa baramee gar tokkotti deebi'utti booraa malee wanti cufamu tokko hin jiru. Wal biraan deebinu. Maaliif gocha wayyaanneen goote gochaa jirtu isinis waan ta'eef wayyaanneetti qabsaa'uuf isinitti qabsaa'uun tokkuma nuuf. Qabsoon keenya diina ilmaan Oromoo irratti qabsaa'uudha. Diina ilmaan Oromootti qabsaa'uuf immoo isinirraa eegallama. Gocha isin gootan hedduu beenna bari. Jawaar Mahaammadiin dabalatee waan baay'ee. Waan hedduu garuu garaan udaanuun baata. Kana nuti callinu jechisiise. Warratti immoo kaa'oo warratti iyyuu barbaaddu immoo warra kaa'oo. Warra lafinaan ga'in jettu. Wanta tokkitti isinii kenna isiniif immoo waan mangistiin keessan jedhe. Mangistii keessan dhaggeeffadhaa isin immoo. ከነቀምቴ የመጣልን ኢሜል አለ። አቶ ጫሊ ሊማ ናቸው የጻፉት። ምን ይላሉ? እርስዎ ጀነራል ከማል የጀነራልነት ማዕረግ ያገኙት ኦነግን እና የኦነግን አመለካከት ሲወጉ በነበሩበት ጊዜ ነው። የኦሮሞ ህዝብ መገንጠልም ሆነ በአንድነት መኖር መመለስ ያለበት በህዝቡ ውሳኔ እንጂ በእናንተ መሆን የለበትም። በድርጅቱ ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር ስላልቻላችሁ መሰለኝ በግንቦት 7 ጫና ስር የወደቃችሁት። ታዲያ ፌደራሊዝምን ከማይቀበለው ግንቦት 7 ጋር ከመስራት ከኢህአዴግ ጋር መስራት አይቀላችሁም ወይ ይላሉ ጫላ ከነቀምቴ። አቶ ጫላን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ከመሳተፋችን በፊት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄን ይዘን ስንታገል ኖር ነው። እንደግልም የኛ ሀሳብ በተሳተፍንበት ድርጅት ውስጥ የማይጠበቅ መሆኑና የገመትነው ሁሉ ከመንገድ መውጣቱ በተረዳን ቁጥር አቋም ወስደናል። ዋናው እኛ ከጠላት ጋር በተወሰነ ሰዓት አብረን ብንሰራም ከሱ ጋር በነበርንበት ጊዜ ለተፈጸመው ስህተት ከዚህ በፊትም አብረን በኃላፊነት እንደምንጠየቅ እናውቃለን። ነገሰኒ sagalee kamaal galchu jeneraalummaa kan argate wayyaannee keessatti jeneraalaanni atoodhaan hin geggeeffamu atoo nutti guddata obbo Kamaal Galchuutti hangafa koo waan ta'eef obbo nan jedhaan rakkoo hin qabu. Safuu Oromoon nu barsiise. Jeneraala ilmaan Oromoo fixee Oromoo olii gadi dha'ee Oromoo waan barbaade godhee dhufee wayyaanneedhaan jeneraala ta'e asittis fuutanii jeneraala nutti gootu. Yoo callifne wallaaltotaa nuyi. Oh my God. Dubbiin keessan baay'ee sammuu wal nama ta'a. Utuutti saalfachuu qabdanii otuu jeneraal Kamaal Galchuu isin jettan wanta wayyaanneedhaa wajjin godhetti ittiin gaafatama jedhuutu mootummaa nutti gootu wal. Amanaara jedhamanni kun sagalee keessan kaa'aa jirraa'edha amma gurbaan Naziir jedhan tokko Naziirii maqaansaa Naziir Kasiir hin beekon. Sagalee keessan kaa'aa jirra hin kaa'in nuyyuu keenya wanti isaa guutee dadhabe si ergina yoo barbaadde bakka kan biraa yoo amma CDdhaan kaa'uu hin dandeessa yoo ta'e innati ilmaan Oromootti baacu tokkoon kee asirra teesse guyyaan isaa hin dhufa guyyaa inni itti bu'u. Wadattiin immoo asii sarootii waa'ee filannoo irratti diktaatara Daawud Ibsaa diktaatara jettaniini diktaatarummaa kana eessaa kaanee balleessinu beektu Ameerikaadhaa kaanee balleessinu maaliif biyya guddate biyya dimokiraasii keessa jirtu kaanee balleessina diktaatarummaa kiliir eewurraa jalqabna Jawaarraa jalqabna diktaatarummaa. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin kan Oromooti guyyaa tokko Oromoon nama filatee beekaa. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii qarshii inni qabu Oromoon achi ba'ee oodiit godhee ilmaan Oromootiif ibsee jira diktaatarummaa yoo barbaadan hin dubbanna. Jira gaazixeessitoota akka barbaadan gaafa barbaadan ariitanii gaafa barbaadan
agara barbaadan irra geessitan waa'ee isaanii namni dubbate jira mootummaa wayyaaneetiin gadi hin jirtanii bari isiniyyuu oromummaan garuu aadaaf safuu nu qabnu nu cal jechisiise malee wallaallee miti gaazexeessitoota meeqa akkasiin ariitanii jirtan maqaadhaan torban dhufu keessan eeggadhaa yoo barbaadan eenyuun akka dhiitan maaliif akka dhiitan maal sin gaafanaan akka dhiitan walii himuuf jirra siminiitiyaan abbaa tsaayyee yoo dhufe iyyuu fuuldura isaa dhaabbadee akka isin warra feesbuukii irraa kana mini